Hi'asmanna dabbaanaadla zaxaamatina Nageenyi fi jaalalli waaqayyoo bakka faala jirtanitti isiniif haa ta'u obboleeyyan koo amantaa birootaa tayyooyyaa ashamaa harka fuune jirtu nagaa keessanii akkam jirtu egaa nagaa kootti aansuudhaan har'a viidiyoo ji'oota dheeraadhaan viidiyoodha walitti deebineetii jirra. Egaa viidiyoon ani har'a isinii qabadhee dhufe waan hedduu laphee koo cabsee fi akkasuma akkuma koo kana laphee namoota hedduu cabsuutii danda'a viidiyoon kun jechuudha. Viidiyoon kunis maalidha yoo jettan sooshaal miidiyaa garaagaraa ragaa yeroo namni rakkatu daandirratti waan nyaatu waan dhugu dhabee daa'imman haati fi abbaan isaanii irraa dhumanii yeroo daandirratti ba'anii kadhatu waa hedduu argina. Waa hedduu laphee wanta baay'ee nama cabsuudha. Viidiyoo kanarraa wanti nu hubannu maalidha laata? Nuti warri haadha fi abbaan nu guddisanii koottaa baradhaa yaa ilmoo keenya jedhanii nuti immoo ajaja maatii keenyaa dinnee kanuma ofii keenyaa ta'uuf jennee isaan wanta nu jiraachisaniif akka fedha keenyatti kan deemnu baay'ee keenyatu jira. Egaa viidiyoon kun hedduu wanta garaana nyaatee fi hedduu laphee koo wanta cabse namoota hedduullee laphee isaanii cabsa. Miidiyaa kanarratti egaa waa hedduu argina. Kanaafuu viidiyoon ani baay'eetti lapheen kootti na cabe tokko mucayyoo baay'ee boochu mucayyoo waggaa 9 jechuudha. Mucayyoon kun obboleessa waggaa 2 qabdi. Haati fi abbaan ishee irraa dhumaniitii jiran. Dhugaa hedduu waan garaa nama nyaattudha. Yeroo ishiin daandirra deemtee kadhattu kan waaqayyoon laaffiseef ni kennaaf. Kaan isaanii garuu akkasiin irra garagalanii arguu dandeessu jechuudha. Ija isaanii irraa garagalfataniitii darbu jechuudha. Mucayyoon ofiishiitiif waggaa 9 obboleessi koo akkana jalaa hin duune qoonqodhaa jedheetan daandirra bahee dirqama waan natti ta'eef han kadhadhaa. Warri garaa naa laafan naaf kennu, warri immoo garaa naaf hin laafnerree sa'aatii kanatti maaliif daandirra deemtee kadhattaa? Hin barattuu naan jedhanii warreen na bira darbanni jiru jette. Egaa mucayyoon kun akka nama tokkotti egaa nuti otoo taanee ana osoo ta'e maal gochuu qabna? Otoon ana ta'e jennee hundi keenyayyuu yaadan sirriitti yaadutii qabna. Egaa meeqa keenyatu jechuudha. Barnoota keenya osoo baradhaan jedhanu maatiin bakka guddaa geessu barnoota keessan baradhaa akka barbaadanitti wayyaa nutti uffisanii waan nyaannu waan dhugnu akka barbaadanitti osoo nu kunuunsanu nuti bakka isaan jedhan osoo hin taane bakka badaatti kan argamnu meeqa keenyatu jira jechuudha. Garuu warreen haadha fi abbaan qabne akkasiin daandirra deemanii gaafa kadhatan hedduu garaa nama nyaata dhugaa waaqayyooti. Hedduu takka laphee koo na cabsillee hedduun bu'ellee jechuudha. Maaliif yoo jettani dhalli namaa kun jireenya egaa bu'aa bayii hedduu qabdi. Kaan abbaa fi haadha otoo qabanu qananiin itti hammaatee kan maal nyaannu maal dhugnu jedhanii nyaata irratti filatan ni jiru. Kaan immoo wanta nyaatan dhiisati wanta dhugan dhiisati waanuma mana keessa jiraatanuu kan hin qabnetu jira jechuudha. Kanaafuu nuti maal goonaree gaafa quufne osoo hin taane gaafa hundaayyuu rakkataa gargaaruu yoo humna keenya wanta gargaaruu dhabne immoo waaqayyoon kadhachuu fi amantaa qabnuun jechuudha. Kanaaf hedduu garaa nama nyaata dhugaa hedduu takka laphee koo na cabseetii jira jechuudha. Mucayyoon kun baay'ee miskiina ni boossi beektanii ni boossi obboleessi koo natti bu'aa jedheetanii daabboo biteef ni jettee gaafa birrii kadhattee obboleessa ishii sana xiqqaa waggaa 2 sana qabattee deemtee daabboo bittee achirraa immoo deebitu immoo hedduu takka garaa nama nyaatti bakka akkam jedhee isinitti himu jechuudha. Isinuu viidiyoo kana ni argitu. Kanaaf viidiyoo kanallee isinitti agarsiisuutiin mala. Kanaafuu viidiyoo dhuma koo kana keessatti viidiyoo xiqqoo ishii kan ijoolleessuun boochuu arguutii dandeessu. Kanaaf amantaa qabnuun fayyaa qabnuun haadha fi abbaa keenya galateeffachaa akkasuma warreen haadha fi abbaa hin qabnerree anillee akkasii jettanii namoota hedduudha ka wanti akkasii kan qunnamu jechuudha. Ani waan ana abbaa fi haadha qabaadheef hundumtuu akka koomiti jechuudha. Abbaa fi haati lubbuu waaqayyoon uume waaqayyoomatu eenyu jedha. Carraan haadha fi abbaa isaanii guyyaa sinii katabame kanuma jedhee irraa ajjeesuutii danda'a jechuudha. Eenyumti keenya ni jiraanna jenna malee guyyaa duunu hin beeknu jechuudha. Har'a jiraachuu keenya ammaan tana jiraachuu keenya beekna malee booda waan taanu boru waan taanu hin beeknu. Kanaafuu yoo rakkataa argitan daa'imman xixiqqoo gaafa isaan akkasiin wanta daabboodhaan bitatan sin kadhatan eenyumti keessanuu yoo of harkaa qabaattan wanta qabdan sana yoo birrii 10 harkaa qabaattan shayyoo kennitanii fi darbitan waaqayyoon illee kana jaallata. Kanaaf kan dheebote dheebuu baasaa kan beela baasaa jennee akkuma sagalee waaqayyoon nuun jedhutti nutillee wanta qabnuun akkasiin nama rakkate sana nama keessattuu daa'imman xiqqoo
waa takka osoo hin beekin daandarratti ba'anii kadhatan kan hangam akka laphee nama cabsu sinuu ni beektu jechuudha. Kanaafuu hundi keenya waaqayyoon galateeffachaa fayyaa hamma qabnutti hanga maatii qabnutti warreen maatii hin qabne immoo hanga dandeenyuun gargaaruu humna qarshii qofaanii miti yaadan illee yoo dhaabbattan bira hedduu takka nama gammachiisa jechuudha. Namni abdii itti horatta nuti siif jirraa guyyaan kun ni jijjiirramaa boru guyyaa biraati jennee daa'imman akkasii sana ofitti qabne yoo wayyaa qabaanne wayyaa lama uffannu sana tokko isaaniif kennine wanta nuti ganama guyyaa galgala yeroo sadii yoo nyaanne taate nyaata yeroo sadii ol keewwanne sana yeroo tokko isaaniif kennine yeroo lama ofii keenyaaf illee nyaanne homaa miti jechuudha. Lubbuun keenya mana waaqayyootti boqonnaa argatti waan ta'eef jireenyi lafa kanarraa ho'inumti keenya iyyuu dachee kanarratti inafnu siniin jedha. Obboloota koo dhugaa hedduu takka viidiyoon kun baay'ee keessa koo wanta jeeqee fi mee namoonni akkasii kun ni jiru. Warreen miidiyaa kanarratti jiran ni jiru. Garuu warreen miidiyaa duuba gola kaameraa duuba warreen jiran illee akkuma mucayyoo kanaa hedduutu jiraachuu danda'a. Waaqayyoon egaa nama garaa akkuma waaqayyoon waa hunda jijjiira waan ta'eef jireenya isa kan du'a kennuuf isa kan jireenya kennus isa waan ta'eef hundi keessanuu kadhannaa keessan taasisaa. Yeroo ganama galgara yeroo kadhannaa keessan ofii keessan qofaaf ani ofii kiyyaa qofaaf osoo hin kadhanne nageenyi illee biyya keenya akka bu'u. Hundumtuu biyyi keenya yoo nagaa qabaatte nuti nagaa qabna. Kan biyya keenya dhiisati biyyumti biyya keessa jirru yeroo dhafan keessa jiraannu yoo nagaa hin qabaanne nuti illee nagaa hin qabnu yoo biyyattiin nagaa qabaatte nuti illee nagaa qabna akka barbaannetti baanee galuutii dandeenya. Kanaafuu mucattiin tuni hedduu garaa na nyaatte hedduu garaa ku baay'ee tokkoon gadde. Kanaaf mee viidiyoo kana hanga dhumaatti daawwadha. ህይወት መነድ እባላለሁ። 9 ዓመቴ ነው። እየለመንኩ ነው ማሳደዳቸው። ጧት እየወጣሁ 2 ዓመት ወንድም አለኝ። ዳቦ እያመጣሁ እገዛላቸዋለሁ። እናት አባቴ ሞተዋል። አባቴ በጦርነት ሞቷል። እያሰበች ሞተች። አባቴ ሲቀርብኝ ከዛ ወንድሜ እንዳያለቅስ እንዳይሞትብኝ እየለመንኩ አበላለሁ። በቀን 50 ብር እያመጣሁ ወንድሜ እንዳይረበው አበላለሁ። ወተት ምናምን ገዝቼ ትምህርት አልማርም። ከዚህ በኋላ መማርና ከዚህ መውጣት አለብኝ። Jecha argitanitti jirtu kanaaf waa baay'ee irraa barachuutii dandeenya viidiyoo kanarraa. Kana booda jireenyi nani qabu yoo namni na gargaaru jiraatee barnoota koo barachuutiin qaba jettee kinoo hedduu wanta gara nama nyaatu akkasuma immoo kan waaqayyoon akkuma daa'ima ishiitii walitti qabdee ishii bira ta'anii jiru. Haadha ishiitii miti garuu namuma garaa laafeetiin natti fakkaate haati koo fi abbaan koo hin jiran jetteerti. Kan garuu bakka tokkotti isaan walitti qabde namuma ollaa ta'uu danda'a namuma ittaanu ta'uutii danda'a. Kanaaf viidiyichi kana fakkaata. Viidiyoo koo kana hundi keessanuu hanga dhumaatti dhaggeeffadhaa. Warreen jireenya akkasii dabarsitan illee jiraachuutii dandeessu. Warreen irree jireenya akka kanaallee ammaan tanallee jireenya akkasii keessa jirtan jiraachuutii dandeessu. Waa hedduu irraa baranna viidiyoo kana. Kanaaf warreen maamila maskii fiqirii taatan sheer laayik gochuun na jajjabeessaa. Warri immoo maamila maskii hin taane koottaa nutti dabalamaa maamila keenya ta'an isiniin jedha. Kanaaf viidiyoo koo kana hanga dhumaatti dhaggeeffadhaa. Sheer naaf godhaa. Guddaa galatoomaa. Hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaan naa tura.